Ashama harkafuunee kabajamoo daawwattoota keenya kan bahaa kan dhihaa kan kaabaa kan kibbaa bakka jirtan maratti nagayni waan obbolummaa haboo dhiifama alo way waraabaa jirraa siifin deebisa jala ayye dhiifama jaalawwan telefoona cufuun irraanfadde. It's okay. Sagalee cufuun qaba. Ashama harka fuunee kabajamoo daawwattoota keenya akkam jirtan baga nagaan jiraattan isin jechaadha. Ilmaan Oromoo bakka jirtan maratti kan bahaa kan dhihaa kan kaabaa kan kibbaa nagayni waan Oromummaa isin biraa ga'u isinin jenna. Gaarraan tana Maria gaggeessinu keessatti haalli wanni irratti xiyyeeffannu haala biyya teenya keessatti deemaa jiru bahaan dhihaan kibbaan ummata Oromoo irratti waan aggaamatamee jiru dhaluutan akkuma dhageenyutti gara lixaatti ilmaan Oromoo irratti duula banee nam kun 130 ol yoo buqqa'u torbaanuma kana keessa guyyaa kaleessaa jechaadha namni 16 ol lubbuun ilmaan Oromoodhaa dabartee jirti. Karaa bahaatti yommuu deebinu ifaaf diileen aangoo irraa bu'ee booda uummanni Oromoo kan karaa bahaa jiru dulli liyyuu poolisii duraa dhaabbate jee xiqqoo kan hafuura fudhate fakkaatee takkaafuu seheetu. Haa ta'u garuu ifaaf diilee bu'ees dulli ilmaan Oromoo rabbaname kan nama miliyoon tokko ol Harargee bahaa keessaa buqqaase ammallee itti fufe. Ammaan tana yeroo amma dubbadu kana keessatti magaalaa Diree Dhawaa gahee jira. Torbaanuma kana keessatti magaalaa Diree Dhawaadha Oromoon haa baatu jechuudhaan dhaadannoo jiru qabatanii ilmaan Oromoo karaa irratti tumaadha. Mana keessa gabbahuu dhorkaa jira. Egaa haala kana laalchisee keessummoota sadii qabadee dhiyaadheetiin jira. Innis kan duraa Dr. Onneedhaat Seattle USA irraa akkasumatti obbo Darajja Galataati obbo Darajja Galataadha Kanaadaa irraa kan sadaffaadha obbo Badrii Sapalooti obbo Badrii Sapaloodha rakkina teeknikaatiin qilleensa irraa waan addaa murameef jecha akkuma deebi'ee seenetti isiniif dhiyeessina jechaadha. Egaa keessummoota keenya duraan dursee afeerraa keenya ulfeessitanii nuuf argamuu keessaniif maqaa daawwattoota keenyaatiin galatoomaan isiniin ja'a. Sindileen galatoomaa hiree kana nu kan nu keessaniif. Hayyee. Isinis galatoomaa carraa kana nu kennu keessaniif. Jiraaddaa bulaa. Egaa haalli biyya teenya keessatti deemaa jiru kar tokkoon jijjiirama dhufaa jiru kana namni Oromoodhaa gammachuudhaan fudhate. Egeree biyyattii sanii karaa nagayaatiin fuuldura tarkaanfachiisuudhaaf yeroo fedhinnaa isaa agarsiise keessatti. Yeroo kan silaa kaleessa mirga ilmaan Oromoo falmachuudhaaf bosona seene ilmaan Oromootiif karaa nagayaatiif fuuldura tarkaanfannaa. Rakkoo teenya mareedhaan siyaasaadhaan karaa nageenyaaf furrajee gale keessatti. Karaa biraatiin ammoo jiha sadii ilmaan Oromoo irratti dulli banamee jira. Dulli kun mee hundeen isaa maal fakkaatti? Sababaan isaatiis maali? Mootummaan Oromiyaadhaa maaliif ofirraa ittisuu dadhabde? Osoon fi isinitti hin seenne duratti obbo Badrii baga nagaan dhufte. Ayye amma dhageessa sagaleete. Muted ja amma Beessa. Okay. Akka gaarii si dhageenya. Egaa daawwattoota keenya obbo Badrii kan reefuun tana rakkina teeknikaatiin bahee ammaan tana deebi'ee seenee jira. Obbo Badrii Sapaloodhaa baga nagaan dhufte isin jechaadha. Dhimmi irratti haasofnu akkuma mari'annetti duula uummata Oromoo irratti banamee jiru jiha hundaanuu kana laalchiseeti. Mee gaaffileen dura dhiyeessanii mootummaan Oromiyaadhaa
miidhaa roorroo fi ajjecha uummata Oromoo irratti aggaamatamte ta'a. Tan nama miliyoon tokkoof cinaa olitti shallagamu lafarraa buqqaaftee qe'ee isaaniitii fi qabeenya isaaniitirraa buqqaaftee har'aan tana. Mootummaan Itoophiyaadhaa maayyii irratti efa lubbuun nama meeqaa kaampii qubsumaa keessatti dabarte booda dhukkuba adda addaatiif addunyaatti iyyatee dadhabeetiin jira gargaarsa nuu kennaa jedhe. Mee doktoroonne tokko mootummaan Oromiyaadhaa lammiif jedhanii maallaqni baay'ee walitti bu'ee jira uummanni Oromoodha. Haganaatu uummanni Oromoo lammiif maallaqa haganaatu bu'e jedhamee hin labsamne. Har'aan tana mootummaan Itoophiyaadhaa addunyaatti iyyatti. Mootummaan Oromiyaa wanni akkanatti ciisii callisiise karuma hundaanuu maal jettanii yaaddan? Hedduu fayyaa ta'e galatoomi waan hundee bu'uuraati kaaftee mootummaan Oromiyaatis ta'e mootummaan federaalaa ija madaalawaa Oromoo ittiin arguun qabu. Waan inni hin tolfaminiif faayidaa nuu fida jennee eeguu dandeenya. Mee waan kana fakkeenyatti hin siima. Haamtuu, mancaa, madooshaa yoo fudhatte hundinuu sibiila. Tolfama madooshaa isa godheetu jira. Tolfama haamtuu godheeti jira. Tolfama mancaa godhuutu jira. Hundi sibiila jettee mancaa bakka madooshaa buusuu hin dandeessu. Haamtuu bakka mancaa buusuu hin dandeessu. Hojii adda addaatu hojjetan. Sibiiluma tokko tahee waan isaan tolfamaniif akkaataa itti qindaa'an santu hojii adda addaa akka hojjetan isaan taasise. Mootummaan Oromiyaatis gaafa inni tolfamu akkaataa Oromoo gadi qabu irratti ijaarame. Fakkeenyaaf OPDO'n kan jirurraa dhufee jette meeshaa Oromoon gadi qabuuf tolfame malee meeshaa Oromoo ol qabuudhaaf tolfame miti. Mootummaan federaalaatis meeshaa Oromoo ittiin gadi qabuuf tolfame malee dhugaa Oromoo ija laaluuf hin dandeenye. Muummichi ministeeraa isuma kanaanuu waa ta'e faayidaa fiduu ni dandeenya. Karaa nagayaatiin itti gargaaramuu dandeenya yaada jiru ni fide. Hugguu akka mootummaa Oromiyaattis ta'anii mari'atan warra dantaa Oromoo dura dhaabbatuu fi warra Oromoo falmuutu mootummaa Oromiyaa keessa jira. Mootummaa federaalaa keessaas warra Oromoo dubbatuu fi warra Oromoo dura dhaabbatutu jira. Inuuhu amma qabsoon hundumtinuu hafee Oromoo irratti hunduu duulatti bifa kanatti jijjiiramee jira jechuudha. Amma madooshaa Oromoon tumuu tolfame sani rakkoo teenya ni hiikaa jennee eegaa jira. Hojjetuma isaarraa waan rakkoo qabu jecha ija madaalawaa rakkoo Oromoo ittiin arguu hin jiru. Inuuhu tanaaf ajjeechaan Oromoo bifa jijjiirrata malee dhaabbataa hin jiru. Barataan Oromoo naannootti dhaqee baratus yeroo tokko warra karaa bahaatiinis karaa dhiyaatiinis kibba bahaanis irraa dhaabbataa hin jiru. Hugguu Oromoon du'aa jiru kana wanni hedduu nama yaachisu. Ummata qe'ee fottoqan, ummata qabeenyi isaa saamame, ummata qe'ee haramee muka jala galu, muummichi ministeeraa ummata miliyoonaan lakkaa'aman ta'ee dhaqee ilaalaa hin jiru. Yoo lafa Amaaraa taate, yoo lafa Sidaamaa taate hunda dhaqaa jira jechuudha. Maali jechuudha? Ijaarmee isaa keessatti hugguu Oromoon du'e diina Itoophiyaa tokko bade malee ilma namaa nurraa irratti ija laalu hin qabu jechuudha wanni isaa. Meeti deemina dhiifama simuruudhaaf Bodarajje. Addi bilisummaa Oromoo waraana isaa qabate. Waraanni bilisummaa Oromoodha. Akkuma karaa dhihaatti miidiyaa irra dubbatanitti waraanni bilisummaa Oromoodha. Daangaa Oromiyaatiif loluudhaaf qophii ta'uudha isaa himee jira. Mootummaan naannoo Oromiyaadha yoo hir'inaa fi waraana rakkoo qabaate ilmaan Oromoodhaa kan hidhannoo qaban nuti isin gargaaruudhaaf qophii tarii ammoo hayyamanuu kanna nu daangaa Oromiyaadhaan ittifnaa ajechaa osoo jiranii mootummaan gargaarsa argatte kanallee fudhachuu diduunsiidha.
maal calaqqisiisettanii yaaddan? Bosayyoo gaaffii kee fi hedduu galatoomii. Dhugaadhumatti gara gaaffii keetti otoo hin dhufiin dura haalli uummata keenyarra yeroo ammaa kana ga'aa jiru keessumaa uummanni keenya waggoota dheeraafis qabsaa'aa ture. Caalaatti immoo waggoota afran kana keessatti yeroowwan darban kana keessatti xiqqaatii kaasee haga maanguddootti beekaatii kaasee hanga wallaalaatti naannoo hundumaarraa godina hundumaarraa bakka hundumaarraa wareegama gurguddaa kafalee akkasittiin firii isaa amma tokko jijjiiramni dhufeera ifti mul'ateera jedhamee yeroo haasa'amutti deebi'ee immoo bakka hundaayyuu buqqa'iinsa dabalatee du'a dabalatee gidira adda addaa irra ga'uu dabalatee akka adda addaatti uummata keenya kaleessas waan har'aa kana fiduudhaaf wareegama guddaa kafale akka addaatti xiyyeeffannoon irratti ta'ee naannoo jiraatu keessatti illee akka lammii lammaffaattis ilaalame mirgi jiraattummaa isaa sarbamee buqqa'uun really sun baay'ee namatti dhagahamaa yoo fudhanne baharraa kaasee kibba Oromiyaa, kibba baha Oromiyaa, kaaba Oromiyaa walloo dabalatee dhiha Oromiyaa waan gidduu kan arginu karaa hundumaadhaan buqqa'iinsi bal'inaan deemaa jira jechuudha uummata keenyarraa. Duutii akkuma kanatti mul'ataa jira. Inni kuni Oromoo turuu nama ilmoo namaa ta'eyyuu hin gaddisiisa. Kunis maaliif yeroo itti bineensaaf eegumsi ta'ee bineensa lagaadhaaf illee eegumsi ta'ee jirutti du'a hin taane du'aa jira jechuudha. Du'a bineensi illee yeroo ammaa kana du'uun irraan eegamne du'aa jira. Kanaaf akkas ta'ee otoo jiru mootummaan naannoo Oromiyaa akkuma ati jette mootummaan Itoophiyaa ka federaalaas dabalatee keessumaa ijoollee Oromoo waggoota dheeraadhaa fi muuxannoo gaarii qaban sabboonummaa bishaataa qaban honnee qulqulluu kaleessa saba isaaniif of kennanii bonatu hin jedhiin gannatu hin jedhiin akkaataa adda addaatti isaanis qabsoo kanaaf of kennanii wareegama kafalaa turan isaan kana humna callaa'ee qulqullaa'ee kana itti dhimma ba'uudhaan humna nageenyaa Oromiyaattis ta'e dabalanii yookiin immoo humna ittisaa biyyaas ta'e naannootti dabalanii isa kana akkaataa waliigaltee ta'etti shaffisaan waan kana akka uummanni keenyas nageenyi isaa eegamu akka itti daangaan barbaachisaa ta'es iddoo itti barbaachisaa ta'etti eegamu alaa keessaanii isa kana ilaalanii dhimma itti ba'uu dhabuun isaaniis inni kun sirrii hin turre yeroo adda addaas irratti haasa'amaa ture yeroo adda addaas karaa beektota keenyaas haa ta'u jaarmiyaalee siyaasaa keenyaa qeeqamaa ture kuni sirrii miti ta'uus waan hin qabne ture jechuudha. Sababaasaa akkan ilaalutti ani sababaansaa maaliif jedhee yeroon ilaalu ofii koo akka ilma Oromoo tokkotti tokko mootummaamti kuni gaaraa kaasee caasaa federaalaarraa kaasee amma naannoo Oromiyaatti yoo ilaalle keessa isaatii rakkoo qaba. Rakkoo of jijjiiruu qabu yookiin immoo qulqulleessuu of keessaa qulqulleessuu qabu ofiisa of jijjiiruu qabu qaba. Akkuma silaa jaala onneen yookiin obbo onneen Dr. Onneen kaasee akkaataa duraan itti uumame qaba ture. Akkaataa duraan mootummaan kun itti deemaa tureef akkaataa itti jaarmiyaaleen jala jiran uumaman kana keessa isaaniitii kaasee hanga ala isaaniitti jijjiiramni barbaachisu isaan irratti waan ta'ee hin jirree fi rakkooleen baay'een isaanii sanarraa maddu. Simachuu dhabuun onnee qulqulluudhaan humna kana qajeelummaadhaan fudhachuu dhabuun dafanii shaffisaan iddoo ittillee immoo sirnaan ajajni sirnaa tokko ta'utti hojiirra oolchuu dhabuun isaanii inni kun hundumtuu caasaan mootummaa sanaa gaaraa kaasee hamma gadiitti rakkoo qabaachuusaa fi akka mootummaatti jijjiirama kanas ta'e uummata kana tajaajiluudhaaf qulqullaa'ee kan hin jirre ta'uusaa fi qophaa'insi barbaadamu karaa isaanii shaffisaanii yeroo ta'uu qabutti ta'uu dhabuu isaarraa kan ka'e rakkoo kana argaa jirra jechuudha. Yoo naannoo Oromiyaatti fakkeenyaaf fudhanne itti deebina. Mee obbo Badri Dr. Onneen kaaseetti jira.
rakkinni cimaan ichi mudataa jiru ijaarumsumarraahu Jarmanni arraan tana biyya bulchaa jira jennu kuni kan Oromiyaa dantaa fi hegeree Oromiyaa irratti akka tiisuuf ijaarame miti. Keessaafuu ammaan tana yeroo tana keessatti qaamota jijjiirama kana keessatti dhimma Oromooti sina jedhanii fi kan dhagahuun feenyatu waliin makamee keessa jira. Kan jedhu Obbo Darajjaan waa'ee waraanaa lakkisee mootummaan yooni fi rakkina waraanaa qabaate irrina poolisiidhaa yoo qabaate waraanni hidhatee qophii ta'e kan daangaa Oromiyaa ittisuudhaaf qophii tokkoon jiru ni jira. Waraanni bilisummaa Oromoodhaa miidiyaa irratti gabbahanii hibsanii jiranii nuti daangaa keenya eeguudhaaf hayyamni yooni fi mootummaan nu kan qophii kan jedhu. Amma maaliif biyya takka keessatti otoo mootummaan jirtu biraan tarkaanfattee mootummaa bakka buutee hojii san hojjechuun xiqqoo rakkoo waan fiduuf jecha hayyama kana gaafachuun isaan dirqe. Amma kana lamaan walitti qabde gara bahaatti hoggaa deemnu kaleessaa Cinaassan Mayyuu Mulluqqee Jaarsoo fi naannoota san Jijjigarraa Oromoo buqqaasanii abdiileen hidhamee abdiileen ifa hidhame booda rakkinni gara bahaanii furama jedhamee eegamaa ture. Har'a ammoo daranuu itti fuftee magaalaa Dirree Dhawaa dhuftee jirti. Dirree Dhawaa keessaa Oromoon nurraa haa baatu jedhanii nama mana irrattuman namni ala gabbahee dalagachuu dadhabee ijoolleen karaarra deemuu dadhabdee jirti. Amma gara Harargee lixaatti yoo dhuftu karaa Daaroo Labuutiin bira gahaa jirti. Gama oliitiin Awaash bira dhufanii qubatanii ganda guddaa ijaarrachaa jiru. Adeemsa kanaan baha Oromiyaa Harargee wanni jedhan ni dandamattee yaadda. Okay, galatooma. Waa'ee Harargeen dandamachuu fi dandamachuu dhaba kana yeroo dheeraarraa wanni hedduun mul'isaa jiru. Harargeen dandamachuuf akka hin deemne yoo haalli jiru kun ammaas akkuma amma jiru kan akka itti fufu ta'e yeroo gabaabaa keessatti lafti irra guddinni akka qaama Oromoon ta'in jala galu. Kanaaf mirkaniin almost waan sila lafa gammoojjii taate lowlaandii waan ta'e hundaahuu akka namni sabatee bobbahee nagayaan hin galle godhuurraa kan ka'e haala hamaarra jira kuni. Kun egaa Dirree Dhawaas ni dabalataa. Kun kana yaadni waan sadeen tokko waliin qabeen dubbachuu barbaada. Waa'ee immoo abaa'oo takka waraana waboodhaa maaliif akka daangaa eegu takka uummata eegu hin goone kan jiru. Ani silaa yeroo hedduu kaniin eegaa ture waraana lamaan waliin makuu dura roadmaappii takka blueprint takka frameworkii akkaataa itti qaamni lamaan kun wajji dalagu yeruma gabaabaa dura baramatuma gabaabaa dura qaamni lamaan kun qaama wal lolaa ture qaama wal wanna jechaa ture halkanuma tokkoon labsuma tokkoon qaamni kun kun kaaniif ogolamee kun kaaniif hojjetee takka waliin makanii halku tokkotti fi yeroo gabaabaa keessatti fixaniillee akka wanni kun hojiirra oolee akka nuti yeroo dubbannu kanatti hojiidhaan ta'uu dhabuun ni mala. Haa ta'u waan kana godhuudhaaf karooraa fi sagantaa fi fedhinnaa fi kun hagam jira kana wanni anatti mul'ataa hin jirre kan Oromootti illee guututti mul'ataa hin jirre jedhee yaadu. Haa ta'u immoo mee akkuma silaa qaama uummata bulchuutti akkuma OPDOtti akkuma waraana silaa duraan biyya tiisuutti at least yeroo namni qalamaa jiru yeroo namni akkan taanetti ajjeefamaa jiru yeroo namni maas awwaalamaa jiru kana
callisanii ilaaluun kan igartee fedhinnaa waan kanaa godhuu dhabuu qaba osoo hin ta'in dandeeytuma waan kanaa godhuutu akka hin qabne namatti mul'isa. Inni kun ammas haalli amma itti jiru kun yoo akkanaan itti fufe haala hedduu sodaachisaati. Maaliif uummanni Oromoo wanni tokko wanni inni adeemsa qabsoo kana keessa mirkaneesse hedduu obsa qaba, hedduu suuta adeema, ammoo yoggaaniif waan tokkotti muratee bakka takkaa muratee waraanni fedhe duuti feete akka hin deebifne agarsiisaa jira. Kun immoo mirkaneessee sadarkaa guutuu biyya saniitti mirkaneessee namni beeka. Wanni kun yooniif mootummaan amma yeroodhaan kadhaqqabee waan kana furmaata itti laanne ummanni nagaya isaanii seera isaanii harka fiitti fudhachuututti asaana jechuu harka fiitti fudhachuun itti bobbaanii nama guyyaa ilmaanii fi daa'imaa fi obboleessa kee obboleettii teeniitii ta'e dhaabbaa mana keetii ajjeesu namni haga obsu qabaa eega obsuu bira kutemmoo walitti namni seene ibni mootummaallee adda deebisuu hin dandeessu. Yoo addunyaa tanarratti jenosaayid hedduu kalaallu taate akkumamma wanni Oromiyaa fi Itoophiyaa keessatti deemaa jiru kanatti liikisaa deemaatuma dhufeeti sadarkaa namni tokko talibuu hin dandeenye, sadarkaa namni tokko dhuunfachuu hin dandeenye. Haga wanni dhoohessuun ifumaa baqaqee bakka barbaadu gahutti jechuudha. Gar tokkoon sanitti deemaa jira. Gara Harargee akkuma nama gartee jalaa saaqaa jechuun fixaa maayyii irratti baddaa irratti orgalchaa jira. Lafa baddaa lafa wannaatti uummanni galaa jira. Kun haalaan nama sodaachisaa keessaawuu akkaataan tokko kan akka gaariitti seenaa adeemsamma jaarma EPRDF fi OPDO yoo ilaalle already barre Oromiyaa keessatti lafa sila murteessituu taate qaata harka sila alagaa kaayanii jiran jechuudha. Jijjigaa yoo ilaalte jijjigaa haga yeroo gabaabaatti diinni waaleet bal'inaan lafa Oromoon qubattee irra bobbaatu. Gaafiin hin jiru ture. Gaafiin Oromoo fi Somaalee jidduu jijjigaa fi diida waalee irratti gaafiin hin ture. Eeguma amma yaadi kana dhufe. Hundannee fi lafa bal'oo magaalaa adaree naanneessituu yoo ilaaltan gaafiin hin ture. Uummanni nagaya jiraachaa ture. Muranii akkas godhan Dirree Dhawaas akkasuma ture. Wanni kun waanuma adeemaa jiru. Jarri kun sadarkaa kanatti amma tokko dhuguma yoo taate anamma haalaan ummataas qunnamee wanna jeetti wanni tokko kan duraaniitiin adda jiru tokko ni jira. OPDO maybe waggaa kana ji'a jahan duraatii fi OPDO'n san booda akkitti isaan yaadanii fi akkitti dubbachaa jiraniif wanni godhaa jiran haga danda'ametti jijjiiramaa akka jiru ifaadha bifa hedduudhaan. Haa ta'u immoo ibn uumamma Dirree Dhawaatti ta'e kanaa'uu haga danda'ametti poolisni Oromiyaa silaa itti ergamee wanni tokko ni goona jechaa fakkeessaa isaa ta'uu godhamaatuma jira. Kanarraa ka'eeti gaan fedhinnaa qofa osoo hin ta'in amma dandeettuma waan kanaan dhuunfatanii waan kanaan taliganuu ni qabu kan jiru. Kana gaa'imee kan adda irra deebinee tokko adda baasnee. Doktoroonni wani obbo Badriinis jedhe geeffatanii jirtan. Tanumaa jirutti kaasee waraana poolisii amma tokko Dirree Dhawaatti erguun ni jirti. Heeraan Dirree Dhawaadhaa jurisdikshina Oromiyaa jalaa baatee tan federaalaa taatee jirti. Sanirratti hirkachuudhaan har'aan tana bulchiinsa Dirree Dhawaa keessatti ilmi Oromoo tokko keessa hin jiru. Akkaataan isaan poolisii itti erganii ittisuu danda'an jira. Karaa biraatiin mootummaan kan akkuma reefu tuxxatti mootummaan naannoo Oromiyaadha. Lafti Oromiyaadhaa tan saamamaa jirtu tan namni irraa buqqa'aa jirtu tun ija Oromootiin ilaalaa jiran moo ija Itoophiyaatti ilaalaa jiran jettee yaadda?
wanni kun waanuma ifaa taa'uu natti fakkaataa miti mul'ataadha. Amma warri Oromoo jeequ kun warri Oromootti duulu kun inseentiivii mootummaa kanarraa argatu. Malee lola dheeraa kan wanni kun yoo dhaabbatee jiraate ganna tokko ganna lama if duuba nu deebisa yoo inni isaa eegaltee jiraate. Dandeettuma lola kana loluu dhiisiti faayinaansii isaatu godhuu hin dandeenye jirru. Qaama jaarama inseentiivii guddaa kanneefi legal coverage kanneefi deemaa jiruun nama agarsiisa. Humniti Oromiyaa nama Oromoo hidhuudhaaf ergamti. Bakka Oromootti duulamee dafanii dhaqan. Bakka Oromoon itti duutti dhaqanii qaban yoo arkitanii jiraatan. Kuni wanni nama agarsiisu lammiin Oromoo akka lammii Itoophiyaattis akka saba Oromoottis laalamaa akka hin jirre nama agarsiisa. Haalli ajjeechaan walirraa hin dhaabbanne xiqqoon deemaa jiru kuni nama Oromoo dhiisi addunyaa tanaaf yaaddeessuu qaba. Lammaanis Abiyyiinis Oromoo tiksuudhaaf yoollee fedhii qabaatan caasaa jaarmee isaanii keessatti warra Oromoon du'uu qabdu jechuutu sagalee guddaa qabaachuu agarsiisa. Akka namni tokkotti akka nama tokkotti namni isaanii du'uu hin barbaadan taane garuu ummata isaanii oolchuu dhabuun isaa gadda isaa irratti argamuu hin danda'an. Kuni waan hedduu nama yaachisuu qabudha. Ummanni keenya cal'isuu waan hin qabnedha. Kan balaa kana jalaa if baasuu danda'u ummata Oromoo qofa. Namni hugguu ajjeefamaa jiru taa'eetuma ol boo'ee Abiyyii fi Lammaa eeggachuu dhabu qaba. In fact wanni mul'achaa jiru Abiyyii fi Lammaanu ummata Oromoof waa godhuun isaanii hafee isaanuu achi jiraachuun deeggarsa ummata Oromoo tarii qabaachuu malan yaadachuudhaan. Wanni ammaas biroo nama yaachisu duula kanaa wajjin olola ummata Oromoo qalbii cabsuu amma Benishaangul huccuu uffachuu hin dandeenye qullaa deemtu muka keessa deemuutu eeboodhaan ummata guddaa kana ajjeese jaanii akka ummanni kun if tuffatu akka ifitti qaana'u akka if qaanfatu akka dhokotu akka namaa gadi ta'e it is torture kan irratti adeemsifamaa jiru. Boorana Baalee gama duubaa kanan Somaalee takka duratu ukkatu ifirraa dhoowwuu dandeen. Ummata keenyarraa ammallee qawwee irraa guuru bakka ummanni keenya baatee ifirraa tiisutti federaalaatu dhufee irra qaba. Kana the best defense is an offense. Oromo has to change. Kana kan jijjiiruu danda'u Abiyyii fi Lammaa muuxannoo dabarta irraa argachuu dandeenyu. Ummata caasaa isaanii sagalee Oromoo akkan dubbanne sagalee guddaa qabaachaa turani kan gaccabsee ture qeeroo Oromooti. Ammallee ummanni tokko guu ajjeefamaa jiru people protest hayyama abaa'ootis gaafachuu nurra jiru abaa'oon maal godhaas eeguu nurra jiraatu. Ummanni abaa'oonni karaa nagayaatiin seeraan walii galuudhaaf hojjechaa jira. Obsas qabaachuu akka jiran ummanni tokko guutuu taa'ee dhaabbachuu eeguu qabu. People has to protest. Wanni gaariin Oromiyaa keessatti guyyaa 3 odoo dalaguu hin danda'amne guyyaa 3 odoo namni hojjetee gadi bahuu hin dandeenye ummanni guyyaa 3 protest godhe haalli kun hundi hin jijjiirama. Ummanni gaafa ajjeefame dhaabbatee the whole Oromiyaa because Oromiyaan anyone who controls Oromiya's have a say. Kana keessa ummanni Oromoo mootummaa kana dirqisiisee akka inni ummata dhageeffatu godhe Oromiyaa biyya isaa irratti akka miidhamaa jiru sagalee isaa waan dhageesseef. Sanaaf ummanni keenya taa'ee dhaabbatee dhaaba siyaasaa eegu Abiyyi eegu amma duraas argineerra. Mata dureen mootummaa Itoophiyaa isa jalqabaatii miti Abiyyiin. Isa duraas turan. Prime Minister Oromoo gurbaa warra Amboosan eenyugaa maqaan isaa kan boododuma wanni afarmuu ture. Dabarii banteetis duree mataa Itoophiyaa ta'aa turan. Warroonni Itoophiyaa aangoo gurguddaa mootummaa Itoophiyaa keessattis qabaachaa turan hanga ammaa. Garuu nagaya uummataa eeguu hin dandeenye. Maaliif caasaa uummata Oromoo dura dhaabbatu kana? Kan uummanni keenya Kaalid Reedhawaatis hedduu yaachisaadha. Jijjiga magaalaan warra Ogaadeen daga Habuur turte.
yeroodhaaf infrastructure waan hin qabne jecha yeroof asaa ta'an. It was intentionally. Akkuma Ingiliz gaafa biyyaa ba'u rakkoo biyya takka tuume yoo boru deebi'uu barbaanne rakkootana sababa goonee deebinaa yaadajuudhaa fi wanni godhaa jiran. Warri naannoo Oromootti ijaaranii saboonni xixiqqaan Oromootti duulaa jiran kun dandeettii lola kana gaggeessuu qabaatanii odoo hin tahin insentiiviin gundaa kennamee fi uummata Oromoo hamilee gadi cabsuuf itti gargaaraman. Oromoon akka Ihadigitti akka Ihadig aangoorra Amaara caala amma dhibba wal hin binne waan itti kee jira uummanni Oromoo kanaa jecha adabamuu qabaa kan ja'amee deemamu fakkaata. Gara birootiin immoo uummanni Oromoo adda bilisummaa Oromoo deeggarsa qabaachuu isaa wanni kana keessatti akka diinaatti akka ilaalamu akka adawwii Itoophiyaatti akka ilaalamu. Oromoo dhumaa jiraa ja'anii yaadaan jiran kana fakkaatutti. Adawwii Itoophiyaatu badaa jira ja'anii kan gammadaa jiranatti fakkaata. Istiraakchariin kana kun waan hedduu yaachisaadha. Kanaaf uummanni keenya Harargeen kophatti itti duulanii ajjeesaniiti. Mee ABO'n keessa, mee WBO'n keessa isin hambisu. Harargeen namni quba qabu hin jiru ja'anii akka illee itti gargaaramaa jiranii kun hedduu haala yaaddessaa keessa jirra. Yoo nuti kaanee ifirraa dhaabne malee isaan nu dhiisuun deemanii Lammaa fi Abiyyiinis dandeettis fedhiis nurraa dhaabuu akka hin qabne agarsiisa. Mee obbo Darajje doktoroonni wayitu kee jira. Uummanni Oromoodha. Paasiivlii takkaafuu taa'eetuma ulee irra guutu. Kabalamu. Ajjeechaa hunda maqaa Itoophiyaa saniin maqaa aangoo ijoollee teenyaatiin yoo kaaneef irraa dhoorgina taate ijoollota keenya walii galanii aangoo irraa buusan sodaa jiru akka ta'u irraa kan ka'een baay'een callisaa jira. Amma Oromiyaa keessaa nam tokko tuqamaan jiru buqqa'an jiru. Sabni hundi Oromiyaa keessa jira. Lafti Oromiyaadhaa cinatti galtee jirti. Oromoon ammoo naannoo hundarra ari'amaa jira. Akka doktoroonni hin jeetti gahee obsaa fi sobni hamma qabaa jedhee yoo uummanni Oromoo lafaa ka'e itti gaafatamni kan mootummaa Itoophiyaa ta'amu kan bulchiinsa naannoo Oromiyaa jettee yaadda. Jaalsayyoo galatoomii waan biyya Oromiyaa keessatti keessumaa deemaa jiru ilaalchisee akkasumas waan Oromoo irratti immoo naannoowwan adda addaatti irratti qaqqabaa jiru ilaalchisee wanti ta'aa jiru kuni uummata Oromoo isa rakkoon kun irra ga'u malee warra biyya bulchaa jiran kanaaf jechuudha. Mootummaa giddu galeessaafis haa ta'u warra amma aangoo irra jiran Dr. Abiyyi dabalatee mootummaa naannoo Oromiyaafis walumaa gala biyya Itoophiyaafuu baay'ee waan hamaadha jechuudha yookiin daanjaresiidha potentially fuuldura keenyatti jechuudha yeroo ilaallu. Maaliifi Dr. Abiyyis haa ta'u mootummaa naannoo Oromiyaas haa ta'u obbo Lammaas dabalatee warra kaanis kan isaan taayitaarra jiraataa jiran kan isaan achirra taa'aa jiranii tokko achi kan isaan gaan qabsoo uummata Oromootiin achi gaanii lammata achirra kan isaan taa'aa jiranis immoo sababa uummata Oromoodha jechuudha karaa adda addaatiin yoo ilaalle. Kanaafiyyuu rakkoof gidiraan uummata Oromoo irra ga'aa jiru kuni isaanuma mataa isaaniifiyyuu umurii dheeressuudhaafu umurii isaanii gabaabsuudhaafu haala isaan itti amma deeman karoorfatanii deemaa jiran kanallee hubuudhaafiyyuu jechuudha. Wanti inni uummata Oromoo irra ga'u murteessaadha. Tootalii nageenya biyya sanaafu akkuma Itoophiyaattu nageenya naannoo sanaafu wanti Oromoo irra ga'aa jiru kun waan salphaatti ilaalamu miti jechuudha. Maaliifi uummanni Oromoo waan argaa jiru kana keessatti kan inni callisuu danda'ee fi tokko sodaataas miti beekamaadha. Uummanni Oromoo akka Afrikaattuu akka addunyaattuu seenaa galmeessiseera gootummaa isaatiin seenaa ifa ba'e tokko jechuudha. Seenaa ifa ta'e tokko yeroo gabaabaa keessatti.
Kanaan duras haala ijaarsa biyya sanaa keessatti isaa ta'u akka waloottis akka dhuunfaattis Oromoon waan gurguddaa hojjeteera. Uummanni Oromoo beekamaadha jechuudha. Kanaafiyyuu callisuun isaa sababaalee garaagaraa fi tokko aadaan isaallee aadaa isa obsisiisudha. Sirna malee namatti hin darbu. Uummanni Oromoo naamusa qabaa, ilmoo namaaf kabajaa qabaa, mukaaf kabajaa qabaa, lagaaf kabajaa qaba. Akkaataa adda addaattis amantiiwwan jalatti hiriiree jiru keessatti illee amantii isaas nama jaallatu, amantii isaas nama kabaju, waaqaaf nama abboomamudha uummanni Oromoo jechuudha. Isa kanaaf jecha biyya isaa keessatti rakkoo isarra ga'us obsee, naannoo biraa keessattis immoo rakkoo isarra ga'us obsee akka kanaatti ilaalaa jiraachuunsaa kanaan durallee fakkeenya gaarii nu ta'a. Obsaa turee gaafa ka'e wanta ta'e argineerra. Ammas obsisaa kunis daangaa waan qabuufi uummanni mootummaan naannoo Oromiyaaf mootummaan giddugaleessaa yoo yeroo gabaabaa keessatti furmaata ittiin goone waan kana biyyattii kanaaf balaa guddaa taa'ee jira jechuudha. Fakkeenya yoo fudhanne waan uummanni Oromoo obsa isaa ibsu keessaa tokko ilaali. Mootummaan federaalaa humna itti bobbaaseetu naannoo dhiya Oromiyaatti yoo fudhatte fakkeenyaaf naannoo Najjootti guyyaa 2-3 dura uummata nagaa karaa irraa ajjeesu magaalaa keessatti mooraa godhatanii kaampii godhatanii jechuudha. Achuma kiiloomeetira gabaabaa irratti immoo Kamashee irratti uummata 1000 lakkaa'amu immoo guyyoota kana gidduutti buqqa'ee gara uummata 16-20 ta'an immoo guyyaa kaleessaa gidduutti du'aa jiru argaa jirta. Humni federaalaa achuma taa'eetu Oromoo ajjeesaa Oromoo achitti rakkoo irra geessisaa jira. Oromoo immoo naannoo biraa keessatti achuma ollaatti humni federaalaa taa'uutu ajjeesaa jiru jechuudha warri Gumuzii. Laali silaa dhaqaniiti uummata achi keessa jiraatu sana akka aangootti federaalatu protect gochuu qaba achi keessatti yoo naannoon sun eeguu hin dandeenye inni kun achi akkasitti jira. Karaa biraa immoo humna akkuma jette immoo waraana bilisummaa Oromoo immoo hittisaa jiru jechuudha akka uummata kanallee immoo hin eegne. Karaa biraa immoo poolisii Oromiyaa fi warra nagaa eeganitti rasaasa xixiqqaa kennanii itti ergu. Daangaa Oromiyaallee akka hin eegne warra gara Oromootti illee buqqa'ee baqatullee akka isaan bakka jiranitti eegumsa hin goonee fi qawwee qullaa itti kennanii bobbaasaa jiru. Inni kuni baay'ee jenosaayidii guddaadha. Akka keessattis Oromiyaa keessatti bulchiinsonni Oromoo geggeessitoonni kan dalagaa jiran waan gochuu qaban aangoo qabaniif humna qabanitti dhimma bahanii uummata Oromoo eeguu irratti shoora irraa eegamu taphataa hin jiranii. Federaalis isa kana raawwataa hin jiru sirnaanii. Inni kun balaansaa immoo uummanni Oromoo obsee laalga obsa kana achiitii ajjeesaa utuu isaan jiranii asiis Oromoon biraa du'aatu jiru obseetu uummanni Oromoo kan hundumaa marii ta'aa jiruu fi isaan caasaan godhaa jiran kana dhaggeeffataa jira. Obsi kun gaafa inni daangaa darbee cabee sanarra darbu uummanni Oromoo amma guyyaa obsa isaa sana fixatu yeroo gabaabaa keessatti akkuma kanaan duraa gaafa inni tarkaanfiitti seenu hunduma isaaniif jechuudha balaa guddaadha. Biyyichaafis kanaafiyyuu yeroo gabaabaatti hatattamaanii wanti kun waan furmaata barbaachisudha jechuudha. Xiqqoo fixachuudhaaf yaada koo baay'eetti deebina. Konfitadhaa maa'inni Oromiyaa keessatti daangaa Oromiyaa karaa hundumaa karaa rakkoo jeequmsi hin kahin hin jiru. Wallootti ka'aa jira Affaar wajjin kaasanii. Karaa kibbaa immoo Gujiif Geediyoo gidduutti kaasanii jiru. Booranaaf Sumaalee gidduutti kaasanii jiru. Kibba ba'aa karaa uummata keenya Baalees akkasuma. Karaa bahaa immoo bal'inaan yeroo dheeraadhaaf kan irratti geggeeffamaa ture jechuudha. Amma immoo Direedawaayyuu seeneera dhufe jechuudha. Karaa dhiyaas akkuma argaa jirru kanadha warra Gumuzii wajjiniini rakkoo uummata keenya irra geessaa jiru. Amma gaalaali. Karaa Jimmaa Kafaa wajjin kan isaa amma kunis gaaraantii miti Boorachitti ka'uu danda'a. Karaa Ilubaaboraa warra Gambeela wajjin kaasisuu danda'u. Isa kana hundumaa jechuu kooti amma adeemsi deemaa jiru kun akkuma sila jaallan warri kaan jedhanii karaa hamaatti waan deemaa jiruuf hatattamaan ilaalcha mootummaa federaalaas ilaalcha mootummaa naannoo Oromiyaas hin gaafata. Hundi isaanii itti gaafatamummaa irraa bilisa hin ta'anii balaansaa immoo isaaniifis biyyattiifis ulfaataadha isa jedhudha. Beessa qabxii bareedduu kaaftee waan Beenishaangul kana bara 2015 ijoollota mootummaa san keessa hojjechaa turte dhiheesseen ture. Haalli har'a Beenishaangul keessaa uumame kun akka saganteeffamaa jiru akka ka'uu jiraatu miidiyaa irratti ijoolleen san dubbattee turte. Kan Gaambeellaatis yeruma gabaabaa eeggachaa jira. Amma Badrii sittiin deebi'a. Gaaffii reefuun tana darajjee gaafadde sanii guutuutti hin deebine.
mee sittiin dabarsa dhiifama daraja maaliifi seenaarreef duuba deebinee yoo laalle lola addunyaa tokkoffaadha. Hundeen qurramni garaa keessa jiru kan waa'ee koloniyaalizimii irratti biyyoonni dhihaa walirratti kuusamaadhaa gahe guyyaa tokkotti ajjechaa takkaafuu du'a nam tokkootiin biyyoonni hundi walitti naqamanii lolli addunyaa tokkoffaadhaa labsan. Kunis Sarajevo irratti kan archiduukii Oostiriyaadhaa kan ajjeesse nama Sarbii tokko. Amma akka agarrutti Oromoo irratti karaa hundaanuu aggaammatame. Oromoon ajjeefamaadha, dhiibamaadha, as keenyee jirra. Miliyoon tokkoof cinaan ari'amee lafa isaatirra hammi xiqqaan tokko naannoo Hadaamaatti qorqorroo halkan qabbanoitu ta guyyaan nama gubdu sanuu waan guddaadha. Har'aan tana kaampii qubsumaa keessatti dhukkubni irra wal dabree namni hoggaa dhumuu eegale Dr. Abiy Faan addunyatti iyyatan. Ummanni Oromoodhaa karaa hundaan miidiyaa argame hundaan lallabachaa jira. Amma kan inni gaafadhu obsi hamma qaba. Haaluma ta'e tokkotti tarkaanfiin hamtuu takkarra guyyaa tokkootiin yoonii fi walitti baqaqee biitisan jenosaayidii reefuun tanaati jette san uumamte. Obbo Lammaa Magarsaa jalaa bahuu ni danda'eetta itti gaafatamarra. Amma gabaabatti Oromiyaan akkamma jirutti sirnamma jirutti Oromiyaan itti gaafatamte jennaan federaaliinis itti gaafatama suni walumaan deemanii. Amma yoggaa dhugaa laalte inumaa yeroo takka wanni sitti mul'ata gara mootummaa Oromiyaatiin mootummaa naannootiin yeroo furmaanni laatamuu barbaadu akka waan humni isaan ajajuu hin dandeenye kan silaa federaalarraa bifa tikaatiinis haa ta'u bifa ittisaatiinis haa ta'u bifuma kamiinuu akka mareefuu obbo Darajjeen ibse sanitti humni makalaakaa kan silaa daangaarra taa'uu qabu ganda keessatti magaalaa keessatti qubatee ummata silaafirraa ittisu dhoowwaa kun ammoo akka ajjeesu godhu. Wanni kun seenaa keessatti yoo deebitee ilaalte Minilik irraa jalqabee Oromoon haga har'aatti harka hudduu duuba qabamteetuma namni hoggaa isii dha'u namni sun ni badhaafamaa. Isiin ammoo Oromoon yoo nama sanfirraa dho'ite immoo ni ajjeefamti. Wanni sun bifa jijjiirrachaa haa dhufu malee kontiiniyaslii hagamma sa'aamma haasoynu kanaan ga'utti waan deemaa as dhufe. So itti gaafatamni ka isaan hundaati. Garuu itti gaafatamni amma Lammaan Abiyyi fudhatu osoo fudhateewu osoo ka ilmi namaa maayyee irratti kan adabamu duumaani lubbuun nama hundaa wal qixa. Piraayim Ministeer tahee bulchaa onnaa tahee dafatee itti gaafatama osoo haagammaatiif kan fudhatan ta'eewu itti gaafatama kana keessaa bahuu hin danda'anii san caalaa wanniin ani xiqqoo irratti irra ida'uu barbaadu waa'ee haalamma deemaa jiru kana hizaabarra sodaachisaa akkuma jarri lachuu dubbatanitti sodaachisaa ta'uu isaa amma tipping point irra ga'ee jira. Yeroo hedduu isin hundinuu namni birootis laaluu danda'anii genocide waan ittiin geej godhan qaba sadarkaa tokkoffaarraa haga 8tti. Amma yoo saniin laaltu ta'e ani amma dhugaa akkasitti ilaalle scientifically ilaalle haa ta'u immoo osoo har'a namni Oromoon ija jettee eeggattu warra aktivistii isaa ta'anii warra paartii geggeessanii isaa ta'anii nama har'a Oromoon ija jettee eeggattu. Imagine warraayisii gam tokko yoo laalte warraayisimmaa eeguma bifoolitti dhaabbatee deemaa jiru kan amata afran dabre kuni akki inni dhufeef tokko nagaya fiduufi Oromiyaa keessatti bilisummaa fiduufi guddina fiduufi Oromoon ifiin bulchuufi osoo fakkeessuun ta'in dhugaadhaan
kana hundaa'u warra nuutu dhugoomsa je'ee ummata irraa fudhatee jira. Warri kun tokko lama kun Abiy kun warreen amma Oromoon jarri kun bakka keenya taanii dhugumatti dhugaa teenya arguu danda'an nuuf baasuu danda'an mee yeroo kenninaaf jaanii eegu jiranii jira. Namoonni kun rabbi ittiin godhini osoo namni tokko waa ta'e genocide jettu kan amma already haalli hundi mijjatee qophaa'ee jira. Kanagaa I think warri ma bulchuus haga tokko ni hubatan jeen haga nuti hubannu kana numa hubatan jeeti. Kanaaf jalqaba irratti kani maybe dadhabinuma fa'aa tahaadha. Anamma waan tokko wanni nutu akka nama tokkootti uummata keenyaan jechuu dandeenyu even biyya guddatte tana keessatti even biyya wannaasan biyya Itoophiyaati miti biyya guddatte keessattuu bakka poolisiin hin dhaqqabne mootummaan hidhannoo hayyamaaf nama jeesuuf osoo hin ta'in ifittisuuf hidhannoo si hayyamama. Kaanadaa keessatti Ameerikaa keessatti lafa silaatti warri qotataan warri magaalaa irraa fagoo kayoos 911 yaamana tattamaan namni itti dhaquu hin dandeenye hidhannoo qaba. Self defense biyyoota hedduudha. Ingiliz, Austraaliyaa biyya hedduu. Garuu Oromoon ijuma isaanii duratti jarrimma silaa Dr. Abiyyi isaa ta'uu obbo Lammaa isaa ta'uu warri silaa arra ummata kanaaf dhaabbanna ummata kana nuutu isaan bulchuu jira numaddiidhaan sossootanii tarkaanfiin fudhatinaa warri jiru kun hundinuu ijuma isaanii duratti raayikamaa jira. Ijuma isaanii duratti even wanni biroo hafee jecha mareef obbo Darajjeen dubbate suni kana acute problem Itoophiyaa fi Oromiyaa keessatti rasaasa lamatti kennan warra silaa ifiifuu ergan. Ka isaan ergan kanaatu achitti dhuma. Kana hunda laalaa jiran. Beessa. Yes, wanni kuni waan hatattamaan qaamnummaan hundi even including ijoolleen teenya gartee qeeroon adda durummaan qabsoo tana gaggeessaa jirtu adeemsa laffaatii isaanii adeemsa obboleeyyan isaanii kumaatamaan isaan biraa itti wareegaman kana guyya guyyaadhaan osoo yeroon kennineef wanni bar yeroo fudhataa jira. Bubbulee lakka deemuuni madaan hammaachaa deemti hafraawaa deemti. Waan kanarratti ilaalchi guddaan hatattamaatti kennamuu qabaadha. Beessa. Doktoroonni namu akka reefuun tanaa badriin tuqatti namoonni baay'eenis humna jijjiirama kana Abiyyi faan oofaniin kana dura dhaabbattuutu kana oofaa jira. Suuta jaanii haga caasaa waraanaa guutuu harka galfataniitti rakkinaatu jira. Guututti waraanni kun hin ajajamu. Warra isa dubarraa isarratti hojjechaa jiru jira jedhaniitti namni baay'een dubbachaadhaa haasawaadhaa jira. San ammoo akka dhugaa hin ta'in akka sobaa fi dharate gaafa abdiilee qaban Jijjiga irratti agarra. Waraanni magaalaa Jijjigaa dhaqee marse warra qaama bulchiinsa naannoo Somaaleedhaa buusee abdiilee hidhe kanuma arra jiru kana. Waraanni gaafa isaan fedhan dhaqee tarkaanfii akkasii fudhatu. Kan ammoo naannoo Beenishaangulitti nama haga 130 buqqa'u ittisuu dadhabe. Kanarraan tana Oromoo fidaa Direedhaa warraan gahe kun tasuma ummata Oromoo biratti fudhatama qaba jettee yaadda. Fudhataman qabu laali dandeettii waan kana hojiirra oolchuu odoon ta'in akka uleetti dantaa siyaasaa bu'aa siyaasaa yoo isaanii fide ittiin gargaaramaa jiru. Waan seenaa keessaa waan tokko na yaadachiiftee waraanni Roomaa waraana naamusa qabuu fi waraana jabina qabu tooftaa lolaa adda addaan baasuu beekameedha. Haa ta'u gaafa uummatarraa waa guurrachuu barbaadanii guyyaa rafaniiti hugguu uummanni
halkan rafu halkan walakkaa booda ka'aniiti magaalaa tana keessa deemanii qawwee dhawanii ganama hogguu bari'u mooraa isaaniitti deebi'an. Ummanni wali qabamee edana waan bulle qawweedhaan dhoomaa bulte waan biyyata sana hin beeyneetu nutti nurra ga'ee jira. Maaltu nuu malaadhaa odoo isin as jirtanii ja'anii dhaqanii ganama ummanni bahee dhaqee itti dhaqee kadhatan. Nu isin tiisuu dhiisiti ifiifuu waan ittiin tiisunu waan dhabnee jirru jecha guyyaadhaan mana gallee dhufnaa. Yoo waan isin tiisunu barbaanne waan nu irrate hunda nu guuruu qabdan ja'anii waan barbaadan uummatarraa guurrataa turan. Seenaa keessatti akkatti guutuu badaani. Tooftaasanii ni gargaaramaa jiru. Gara tokkoon Oromootti duulchisaniiti waan nu deeggarreefi namni si ejjeesaa waan nu deeggarreef isin tiisuu dandeenya. Amma akka isin deeggartan sun isin haa tiisuu jechaanii jiran. Malee dandeettii dhabaatii miti. Seera hojii irratti oolchuu dhiisani advanteejii poolitikaa yoo isaanii kanne warra isaan morman kana yoo mataa irraa gadi dhaweefi. Haaluma kanaanu wanni isaan saffisatti jeequmsa kana babal'isaa deemaa jiranii dafanii filmaata godhuu barbaadan. Haala kana keessatti odoo nageenyi hin dhufne kana dhabuu barbaadan. Kanaaf wanni haga amma duraatis wanni namni keenya beeku mootummaa uummata keenya ajjeesaa jiruutu siin fokkanneerra ati nu dura taa'ii jedhee jijjiiramattis fuudhee deemee abbaa ta'ee waan deemaa jiru. Wanni gaafa san isaan dirqisiisee waan tokko gochuu danda'e. Ijoollee teenya qeeroo jabaattee Oromiyaa keessatti gabboo fi sossoo'insa dhoowwitee deeggarsa addunyaa harkatte sanii humna jabaa Oromiyaa dhuunfatee deemu santu isaan dirqisiisee. Ammallee ijji sun irraa laafannaani bakka dursanitti deebi'uudhaaf. Abiyyiin yoo yaadi gugguu jette hundi against Oromoodha. Kada dubbatan. Oromiyaa keessa yoo jettee jiraattee dhaalte wanni isaan inni ijaaramaniif warra faallaa Oromoo dhaabbatantu achi keessatti Oromoodhaa murteessaa jira. Wanni isaa maaliif wanni sun rakkoo Oromoo akka laaluu fi aanummaadhaan akka lammii akka ilma namaatti naasuu akka hin qabaanneef Oromootti waan ijaaramedha. Kanaaf dandeettii dhabanii odoon ta'in faayidaa siyaasaa keessatti barbaachuudhaaf nama isaan morme ittiin adabuudhaaf gargaaramaa jiranii. Kuni ammoo akkuma namuu dubbachaa jirutti xiqqoo eegalee miidhaa hagana hin jenne uummata keenyarraa hangayaa waan jiru jecha yoo uummanni keenya kana deebi'e immoo garama wanni sanitti yoo ammaas wanni kuufamaa jiru kun yoo waan tokko mul'ate gara jenosaayidii sanitti illee deemuu jira. Namni dhumaa taa'aa jiru argaa hin jiru. Kanaaf wanni Oromoon akka hin hidhanne barbaadamaniif illee kana jechuudha. Wanni takkittiin duraa uummanni keenya asirratti beekuu qabu. Uummatni keenya ifii yoo ittiise malee isaan tiisuu hin dandeenye. Humna ittisa ifii jaarrachuu danda'uudha qaba. Kana keessatti akkitti uummanni keenya fiixa bahuu danda'u dhabamuudhaaf akka isa dhabamsiisuudhaaf akka karoorri irratti bahe irratti deemaa jiru kana odoo irratti hin laalin tokko uummanni keenya iccitii ifii tikfachuun barbaachisaa ta'uu isaatu baruu danda'a. Qawwee hiikanii qawwee dhukaasanii nama qawwee beekuu jalaa naannoo qe'ee ifii this is a survival jiraachuudhaaf if danda'uudhaaf. Kanaaf humna ittisa mataa ifii akka ifirraa ittisuu danda'u. Ammaas wanniidha dhuggusitti dhufan dhooytee qofa deebuun hin jirtu. The best defense is an offense. Nama sidhaa qe'ee teetirraa dhahinteen qe'ee isaatti lolli qe'ee Oromoo irraa qe'ee isaanii keessatti deemuudha qaba. Kana ifirraa ittisuu qofa odoo hin ta'in bakka qe'ee teenya goolan sani qe'een isaanillee akka goolamtu godhuu danda'uu jira. Uummanni keenya yeroon inni ka'uu qabu. Amma yoo uummanni keenya dafee if dhaqqabe malee ilaalchi iyaadidii fi ilaalchi mootummaa Oromiyaa naasuu fi naatoo fi rifaatuu uummata keenyaaf waa tokkollee hin qabu. Akkasitti waan hin tolfamne jecha isaaniif ija teenyaan uguulaan ija ilma namaatiin uguulaan malee ija isaaniitiin wooma sirrii waan dhaabbataniif hojjechaa jiranii uummanni keenya kanarratti if irraanfatuu hin qabu. Qeeroon teenya if dagachuu hin qabdu. Ka'uu yeroon isaa amma. Beessa. Mee ammaan tanaa gama maayyiitti deemaa jirra. Mee daqiiqaa lamatti haala haga ammaa dubbanne kana walitti cimfine
furmaanni isaa maal jettan obbo Darajjee sirraa hin eegala. Ani furmaanni karaa koo waan gabaabaaf waan ifaa dubbachuun barbaada waa'ee furmaataa. Isa dura garuu yoo naayyamte wanta jedhamte irratti waan lamaan tokko tuqee gara furmaataatti dhufuun barbaada. Wanti beekaa uummata Oromoo irratti jallatee jiru hin jira. Karaa geggeessitoota amma sadarkaa federaalaas warra jiran, naannoo Oromiyaas warra jiran. Kan kaleessaarraa wanti hin fooyya'in haaluma amma deemaa jiru keessatti. Fakkeenyaa fi obboleessi koo Badriin Sila tuqee ture. Hidhatanii biyyoota guddatan keessatti of difeendi godhu naannoo mootummaan giddu galeessaan kan qabneefitteedha. Sirriidha. Biyya sana keessattuu Oromoo irraa kan hafe baay'een isaanii hidhatanii jiru naannoo isaaniitti. Warri uummata Oromoo cabsee seenee tarkaanfii irratti fudhataa jiru kuni hidhattoota naannoo miti. Hidhattoota naannoo qofa miti. Amma gumuz hidhattoota poolisii gumuz qofa miti warri uummata Oromoo ajjeesaa jiran. Warrumaa jiraattota naannoo sana warruma meeshaa qabu, meeshaa hidhatee warra jiruti uummata siviilii qawweedhaa fi xiyyaan ajjeesaa jira jechuudha. Kanaan duras akkuma kana yeroo mootummaan kun jijjiiramni hin ta'in duratti gaannaa saamu kuni yeroo itti uummanni Amaaraaf Oromoo walitti bu'ee jira. Yeroo itti uummanni Gumuziif Oromoo walitti bu'ee jira. Yeroo itti saboonni biraaf Oromoo walitti bu'an bakka adda addaatti jira. Sumaalee fi Oromoonis karaa bahaa yeroo itti walitti bu'anti jira. Akkuma kana iddoo adda addaatti. Yeroo kana hundumaa warri kaan hidhatanii rukutaa turan yeroo mootummaan TPLF'n adda durummaan geggeeffamaa ture. Arras yeroo Dr. Abiyyiif Lammaan adda durummaan geggeessaa jiranis jarri sun hidhatanii ma jiru Oromoo majjeessaa jiru Oromooti du'aa jira jechuudha. Inni kuni biyyuma san keessattuu adda addummaan jira jechuudha. Kanaafiyyuu achi keessatti Oromoo qofa irratti kun kan dabee jiru jechuudha. Karaa biraa waan ati doktoroonni gaafatte rakkoo kana kan uumaa jiran warra jijjiiramaa ta'aa jiru jibbuuf warra kaleessa immoo aangoo irra ture dantaan isaanii warra jalaa tuqame jedhamee kan haasa'amu ilaalchisee isa kana irratti tarkaanfiin fudhatamaa jiru silaa jalqaba irratti prioritize godhanii wanti isaan fudhachuu qabanii akka lubbuun hin duune inni fayyaa jiru kun inni amma jiru kun akka lubbuun hin duune uummanni jiru kuni nageenyi isaa jalqaba eegamuun barbaachisaa ture jechuudha. Kaleessa maallaqni saamamee warri saame gaariidha. Hidhamuun isaanii qabamuun isaanii warri saame garuu silaa warra genocide hojjetee warra lubbuu namaa fixe isaan kunis akkasuma amma immoo inni du'aa jiru kun inni nagaa jiru akka hin duune dursa kennanii jalqaba eegumsi warra lubbuun jiru kanaaf secured ta'eetu wanti biraanis immoo tartiibaan tarkaanfii fudhatamuu qaba ture. Prioritize yeroo godhaa jiran irrattis isaan amma ignore godhanii jiru. Ho'iin immoo jala oolchanii jiru. Waa'ee du'a Oromoon du'aa ture. Somaaliyaa keessa yeroo buqqa'u kaasee kibbaati Moyyaalee keessa galamee yeroo du'ame kaasee yeroo uummanni gara Keeniyaatti kumaatamaan kalakkaa'amu yeroo baqate kaasee. Kanaafi isa kana nan xumura. Ammallee madaalli kaleessaa Oromoo irratti dabee jiru har'allee hin qajeelleef jechuudha. Oromoon yeroo taa'eef jiru kana. Inni kun waan itti yaadamuu qabu akkuma sila jennu. Gara furmaanni maadha isa jedhu irratti yeroon dhufu humna fi aangoo federaalli qabu. Humnaaf aangoo immoo naannoon qabu. Keessumaa naannoo Oromiyaatti. Inni kun sirnaan qajeelloodhaan dhimma itti ba'amee uummata Oromoodhaa fi yoo tasgabbiin hin dhufne akkasumas uummata Oromoo qofatu hin taane iddootti duutii fi rakkoof gidiraan akkasii jiru. Iddoo hundumaatti yoo nageenyi kuni akka kanaatti nagaa waaraa bu'uutti tarkaanfiin hatattamaa karaa mootummaadhaan seera irratti hundaa'ame humna jiru irratti hundaa'ame yoo wanti kun hin sirroone uummanni Oromoo akkuma kaleessaa sana mirga isaadhaaf iddoo hundumaatii ka'ee wal duukaarraa mormachuuniif falmachuun baay'ee barbaachisaadha. Humni Oromoon deeggaradhee hidhatee jirus yoo ta'e karaa sirnaatiin bakka Oromoon rakkoon irra geef gidiraan irra ga'etti Oromoo wajjiniin dhaabbatee mirga Oromoo eegsisuun kaleessas kanaaf bahe waan ta'eef barbaachisaadha. Jaarmiyaaleen siyaasaa Oromoo hundus waan kana irratti hirmaachuu qabu. Beektonni Oromoo hundis waan kana irratti mootummaanis isa kana irratti hatattamaan yoo hin hirmaanne uummanni keenya akkuma kaleessaa sana tarkaanfii fudhachuun isaa qeerroo dabalatee barbaachisaadha mirga isaa eegsifachuudhaa fi karaa barbaachisaa ta'een isa jedhu
ani akkasittiin kana ni kaa'u jechuudha. Hayye, Obbo Badri. Okay. Gar tokkoon waan lamaatu wal maddii deemaa jira Itoophiyaa keessatti wanni lamaan kun daftee wal simachuu qabdi. Gara tokkoon garamma siyaasaatiin akka malaallee agarrutti jijjiirama guddaatu dhufe fakkaata face value yookaan laalle. Haa ta'u immoo waraanni makalakaya sajaamu ittisa sajaamu wama fedhe hajaamu gubbaarra haga dakhaatti wanni inni dalagaa jiru wama EPRDF mallas jala dalagaa jiru jira. Kuni hatattamaan furmaata garamma warra Islaamaa Dr. Abiy Rajal qabee kennamuufin jijjiirama kana dafee jijjiirama kanallee hiikaa qabu meaningi fuul goosisuu danda'a. Gargaaru danda'a furmaata madu'aa namaa kanallee gargaaru danda'a kan jiru qaba. Lamada caasaan OPDO akka lama keessa jirti. Akki tokkotti gubbatti tiim lamaa fi warri ministeerotaa fi kan hoggaa laalte hundinuu warra hubannoo qaban warra dubbatan fakkaatu achi hoggaa gaddee uummata haarayaa sidheen gadda filmaata akka geggeessanii gadda bartee immoo hoggaa lafarra dhayite warruma duriitu OPDOon tanuma dursanii hedduun isii amma kaleessa galgala sa'a akkanaa dire dhawaa hoggaan bilbilu. Warri biyya bulchuu fi OPDOon tanuma durii maali rakkoon keessan hoggaa jetteen gubbaawwanni nuyi waan biraati warri immoo asii ganamaa galgala gabba'ee nu ajjeesu nama nu jeesus nurraan dhoowwine faayidaan qabne isuma dursani jaanii kana hatattamaan wanni gubbaadhaa haga dakaatti diriiramuun furmaata isa lamadaati jeetiyya. Inni biroo bifuma walii galaatti yoo laalte akkaalis haa ta'u akka malees haa ta'u jarri jibbanii isaatti kennanii micciiranii sarkaa haa fudhatanii OPDOon irraa spotlight irra isii jira. TPLF harkaa micciirtee fuute akkuma ifii tattaafattee harkaa baate sanitti Oromiyaallee sirna duubatti hafaa EPRDF kan mallas bakka meeqatti rukkutee soddaa fi wannaaf adda cire saniis OPDOon harkaa fuudhuu qabdi. Oromiyaan akkuma isaan bilisoomanitti bilisoomuu qabdi. Uummanni Oromootis bilisoomuu qaba jeetii yaada. Kana godhuuf ammoo caasaa isaanii dafa diriirsuu warreen amma horiis investi godhanii suduudaanis haa ta'u karaa harka naannawaatiin amma nama jeesaa jiran kana hundaa'uu ni beekan isaanii hedduun isaanii dubbachaallee jiranii kana furmaata hatattamaan itti godhu. Inni maayyii wanni amma jijjiiramni amma madammar jiru kuni nama confuse godhee jira. Namni garii madammarii kana keessatti yeroo kanatti fayyadamanii laala. Madammariin beeki faallaa sabni hundinuu ifiin bulchuu hamma fottoquutti mirga qaba kajuu faallaa saniiti madammariin bifa fedheenu. Amma gaa yeroo sabni hundi haga bilisummaa guutuu qaba yoggaa jettu nagahummaa ni dabalataa, diinagdee ni dabalataa, siyaasaa ni dabalata. Yoggaa kun confusiona keessa seene maaltu dhufa? Nagahummaan ni boorawaa, daangaan silaa duraan lafa kaan ni gaafii jala galtii, hagayeessaatti tiyyaa fi hagayeessaatti arra bara akkuma gartee namuma humna qabu yoggaa manni gubate takkaa yoggaaniif manni obboleessa keetii gubate yoo irraa dhoowwuu dadhabdee fi fissaami takkaahuu magaalaa gubatte namni kun itti ceeheetu moonna godhu amma akka lawlessness sirna dhablummaa kana keessatti warri Somaalee kun amma akki dubbachaa isaan jiran hiree kanatti fayyadamanii sababa madammarii kanaan Oromiyaa ta duraanuu beeytaa waltajjii magaalaadhaa tan namuu gamaa gamanaatti dhufee waan harkate saammatu tana bakkaa dhabamsiisu. Kanaaf wanni madammarii jiru kun still confusing waan kanaahu clearly godhanii uummataa fi warreen silaa gartee biyyuma san keessatti state maal jettaniin regional stateota kanaahu karaa qabsiisuun isa tokko dhugaa yoo taate wanni nuti haasawaa jirru kun hedduu gartee tip of iceberg waan silaa guddoo takkaan birkiidhaan haasawanii irratti wanna jaan keessaa mataa walii qabnee waan jennuuf xiqqoo namatti ulfaata akkaataa itti wanna jaanii ani kanumaan jaa solutionii kanuma. Torbaan dhufutti si qophiitti aantutti dhimma kana fakkaatu irratti walitti deebinee mari'annaa mee Dr. Onnee Maayyii irratti. Uummanni Oromoo hiree isaa, hegeree isaa
nam tokko irratti irkisuu dhiisee ifirratti deeffatuu qaba. Wabiin keenya jabina keenya qofa. Ummanni tokko ajjeefamaa hubbuu deemu dhaabbatee ilaaluu qabu. Ummanni protest godhuu qaba. Agarsiisu qaba. Protest godhuun kuni Abiyyi fi Lammaas ni jabeessa yoo ta'e malee illaafisu. Addunyaan akka nu dhageessu barbaada. Addunyaa dhageessifatuu qaba. Genocide nurra deemamaa jira. Gara birootiin addunyaa dhageessifachuun booda tarkaanfii dhuftuuf, booda ifittisa ifii dhuftuuf namni ajjeefamee ilaalu tokkollee nu hin jiraatu. Akka nuti qe'ee teenyatti Oromiyaa keessatti qofa ajjeefamaa jira malee Oromoon qe'ee nama tokkoo dhaqee ajjeesaa hin jiru. Kana addunyaan ni beekti jennee callisuu qabnu. Addunyaa yoo abbaan himate malee addunyaan haqa namaa barbaaduu hin dandeessu kajuu qaba. Seera isaanii keessa seera biyya West kana akkan dhageessifachuu qabu manni keenya akka ajjeefamaa jiru gadi bahuu qaba. Qeeroon teenya waa hundaa'uu qophii ta'uu qaba. Namni Oromiyaa keessatti waa'ee lolaa qawwee beeku. Qe'ee isaatti bakka biroo hin deemin. Nama isaa nama gandee isaa qawwee hiikanii hidhachiisuu akkatti nyaachisuu dandeenya. Akka yoo ajjeefamuu malee qe'ee isaatti ajjeefamuu malee hiree waan hin qabne haala ittisuu danda'u. Nagaya qe'ee isaa itti to'achuu danda'u. Ammarraa jalqabee itti yaaduun ani barbaachisaadhaan ja'an. Mootummaan kuni Abiyyi fi Lammaani waan kana ilaalanii atattammiidhaan tarkaanfiirra fudhatanii yaada jiru qabu. Yoo nuti jabaannee ittisuu dandeenye akka isaan malee ifirraa dhowwuu dandeenya agarsiisne malee dubbatanii yoo nuti gadi baanee wanni guddaan Oromiyaa keessatti gadi bu'uun maaliif barbaachisa? Economic sectoriin Itoophiyaa Oromiyaa keessa jira. Oromiyaan dhaabbattee jechuun dalagaa isaanii turraa dhaabbataa faranjiitu olii gadi deemu eegalaa maalii rakkoon kunii jedhanii dhaabbatu dhala. Ammallee namni Oromoo aangoo qabatu odoon ta'in aangoo qabatu isaaniitti naafaa odoon ta'in jabinni uummata Oromootu isaan kana wajjirra kaa'e. Yoo nuti har'a gadi baanee jabaannee Oromiyaa irratti gadi baanu qabeenya nama birooti biyya teenya irratti abbaa akka taane agarsiisudha. Yoo waan kana socho'uu dhaabne addunyaanis nu dhageessi kanaan boodaaf kan dhufuuf immoo nu qe'ee teenyatti nagaa waan jiraachuu dadhabneef ibirraa ittisutti seenne addunyaalleen akka nu gartuu barbaanna. Kanaaf callisnee taa'uuni fafa guddaa qabaa. Itti yaadu qabaa namni keenya boru hubuu jenne iftaan hubuu jenne dhumaa jirra. Very rapid speed dhumaa jira. Kanaa jecha itti yaadu qabnaa yaada juun qabaa. Wabiin keenya arrallee borullee jabina keenya malee Abiyyi fi Lammaadhaa mitiif harkatti adeeffannuun jaani. Beessa. Egaa daawwattoota keenya keessummoota keenya Dr. Onnee Saadoodhaa Seattle Washington irraa akkasumatti obbo Darajjee Galataadhaa Calgary Albertaa irraa obbo Badrii Sapaloo Edmonton Albertaa irraa waan isaan jedhan yaada isaan qabban falli isaanii maal akka ta'uu qabu bal'inaan lafa kaa'anii jira. Seenaa irraa wanni barannu tokko yoo jiraate ummanni haga dhiibbamuutu jira. Obsi daangaa qaba. Addaan tana roorroo fi miidhaan tuffiin ajjechaan buqqa'insaa fi saamiinsi uummata Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru kan daangaa qabu. Lafti Oromiyaadhaa bara 25 dabre kana keessatti tan cinaan isiidhaa kuttee jirti. Harargeen yeroo gabaabaa keessatti sadarkaa dhabamaa bira gahaadhaa jirti. Addaan ciruudhaaf bakka lamatti addaan kutuudhaaf murteeffamtee jirti Awaashii gadi. Bara 2015 ammaan dura dubbannee turre. Viidiyoo san deebifnee baasuuf jiraanna. Benishangul keessaa qophiilee qophaawaa turte rakkinni akka ka'uu jiraatu. Gaambeellaas yeroo gabaabaa booda inka ajee eegama. Egaa addaan tana akkuma keessummoonni keenya jedhanitti genocide takkaafu dhumaatiidhaaf haalli barbaachisu uummanni wal fixuudhaaf haalli barbaachisu marti biyya san keessatti aanjaawaa jira. Warreen har'aan tana otoonii fi kana arganii akkan harkinitti ija qabatanii gurra qabatanii misooma lallisaa jiran. Kan ammoo hegereen biyyattiidhaa lubbuun uummataa harka isaanii jirtu kan aangoorra jiran itti gaafatama jalaa bahuuf hin jiraatan. Kanaaf egaa
waan dhaggeeffataniif galatooma jechaa akka jirin dhaabbatu ana Masayyooti keessummoonni keenyaas Dr. Onne obbo Darajjee fi obbo Badrii galatooma irra deebi'ee Galatoomi Bosayyoo. Ayyee nagaan jiraadhaa. Ayyee nagaatti.